Nagaan isiniif haa baay'atu qulqulloota saba Waaqayyoo Adaamaa fi naannoo ishee jiraattan hundaaf onkololeessa 14 irraa jalqabee hanga gaafa 17 jechuunis konfiraansii barnoota fi leenjii dargaggootaa waldaa bantuu balbala jireenyaa guutuu addunyaa Adaamaatti isiniif qophaa'ee waan jiruuf guyyaa kana yeroo waaqeffannaa bal'aa faarfataa Tolaa Argaa waliin faarfataa Bojaa Shubaa akkasuma abbaa mul'ata waldichaa Raajii Tarreessaa Dastaa waliin meeshaa nuti yeroo hundumaa biyya lafaatti immoon isa Yesuus Kiristoos biyya lafaatti immoo isaan ammoona namoota Waaqayyoo kaadhimamaa Dr. ዳንኤል ገልገላ አሁን የታደሰ መታወቂያ ሳይሆን የሚፈልገው ቤተክርስቲያን የተለወጠ መታወቂያ ያም በፍቅር ማህተም የታተመ የተመታ akkasuma Dr. Biraanuu Yaadatee waliin dubbiin sagalee Waaqayyoo humnaan ni lallabama. Yeroo kadhataa bal'aan ni taasifama, lubbuu haaraadhaaf waamichi ni taasifama. Maarree koottaa hirmaattuu eebbichaa ta'an affeerraa waldaa keenyaatti. Teessoon keenya ganda Angaatuu yookiin Duwwaa 7 marfata Alii Birraa gara keessaa meetira 50 ol seentanii nu argatu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 95338 Duwwaa 239 jechuun nu argachuu dandeessu.